haga danda'u sumayyatti bilbilaa ture. Sayyid bira bilbilee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan habayeetu jedhee mee gizee takka harka dhurnaaf Sayyidiif harka dhurnaaf maal jechuudha qoy namni bakkee hin beeynetti akkanumaan ka'ee deemu maal jechuudha. Amma amala Sayyidiin beekan Sumayyaan illee viidiyoo dalaydeenii magaalaa keessan jiru baadiyyaa jira kanaaf akka mokorri bakkee jirtu waan dubbataa jirtuuf jechuudha. Amala Sayyidiin beekanii deemuun isaa hinaafu jechuudha. Deemuun isaa inoolu maaliif lokeeshinii isiin ka dubbatte baadiyyaa san bakkuma jirtittu akka magaalatti deeme jechuudha. Inni baadiyyallee deemuu hinaafu. Soquu haa soqu garuu in argamoo hin argu kan jedhu isaa. Dubbiin Sayyid in argamoo hin argu Sumayyaa fi ijoollee isaa hin argamoo hin argu kan jedhu. Inni olii gadi yoo deddeemu jechuudha. Adda isaa jira. Namni isa cinaan jiru. Eenyummaa isaa yoo gaafatan jechuudha. Eenyummaa isaa yoo gaafatan baadiyyaa keessa deemee rakkoo itti uumama jechuudha. Sumayyaa in arga jedhee mucaan kun qabame jechuun mataa haraa ka jedhan wanta jedhan jira. Mataa haraa yoo namni ilaale immoo maaliif dhufte maal hojjetaa dhufte kan jedhu gaafiin hin jira. Sumayyaa soquu dhufe yoo jedhe namni naamanu wanta fedhee osoo agarsiisee biyya ambarratti namni hin beekamne waan tokko dhaga'uu hin danda'an. Haga beekamu eenyummaa kee jedhanii eenyummaa kee haga beekamu kan jedhu maaliif Sumayyaa wajjin hin jiru. Nama tokko isa wajjin nama beeku hin jiru. Achi deemee immoo ija keessa seenuuf viidiyoo wanno irratti gallakkisa. Viidiyoo olii gadi deddeemee bishaan irratti isii soquu deeme moo injooyi godhuu deeme. Ija keessa seennaan isiniif gala. Adda isaa murtii murteessee akkana godhuun isaa Sayyid in deebi'a jedhee yaadu. Baadiyyaa jiraa jettee viidiyoo gallakkiste viidiyoo kanarratti jechuudha. Akka mokorree karaan konkolaatni hin jiru. Waan fedhe yoo ta'ellee inni deemuu isaa hin oolu. Achi deemuu akkam ta'a? Eenyu jedhee gaafata. Baadiyyaan xiqqishuun jirtu baadiyyaan akka kennatti jechuudha. Baadiyyaan baay'ee jirte isiin illee dubbattee jirti. Baadiyyallee deemee si soqaa yoo naan jette hin dandeettu jette jechuudha. Na arguu hin dandeettu. Maaliif nan argine baadiyyaan xiqqishuu miti bakkee baay'ee jirti. Haga gaggaafatee wanta jiru arguu jechuudha. Namni yoo arge eessaa dhuftee eessarraa dhuftee eenyu ati kanaaf wanta kanaaf dhufe yoo jedhellee hin dhagaane. Wanta jaartii tiyyaaf ijoollee tiyya barbaadaa dhufe yoo jedhellee hin dhagaane. Maaliif hin beekamu. Soba keessaa waan deemu fakkaata namaaf jechuudha. Wanta jiru isa qofa beekaa malee achitti nama tokko beekan. Baadiyyaa keessatti achii dhiisaa nu birattis neetwoorkiin hin dalagu. Akkama argaaree mucattii tana inni illee akkamitti deebi'aaree achi deebi'uu hin danda'u. Hin deebi'aa jedheellee yaadu. Maaliif? Hin daddafa inni murtiif hin daddafa. Osoo hin murteessin dura itti yaaduu qaba. Ammas magaalaa keessa baatee dhaamsa ammas magaalaa keessa baatee Sayyid isii soquun hin deemin gara biyya keetitti yoo dandeette deebi'a achi. Yoo hin deebi'u jettee immoo rakkoo keessa seente jechuudha. Osoo hin murteessin gara biyya keetitti deebi'isin jedhaa jira. Anillee isinillee koomeentii barreessaaf haa deebi'u bakka magaalaa deemee laalee achi soqee wanta danda'u godhe wanta haga danda'u godhe achi booda maal godhuu danda'a deebi'u malee isinillee viidiyoo gallakkiste sanirratti ani magaalaa keessa hin jiru
maali ani qurxummiidhaaf bishaan keessa kana soyitu ati injooyiidhaaf dhufte malee ana na soqu hin dhufne kanaaf deebii gara biyya keetitti waan biraa hin yaadiin magaalaa fagoo jiraanii konkolaataan illee seenu waan tokko karaan sirrii miti biyya hin beenetti si soqaa jettee olii gadi hin deddeemin gara biyya keetitti deebi'ii jette osoo waan tokko waliin mari'an isii osoo hin gaafatin asii ka'ee deeme jechuudha. Koottu osoo jettee silaa bareeda hin fudhate. Nama tokko ka beeku hin jiru. Nama tokko achitti ka isa beeku hin jiru. Sumayyaa malee nama tokko hin beekan. Warra isaanillee waliin baranne. Warra Sumayyaallee waliin hin baranne osoo waliin barate silaa isaan obboleessa isaanii ka biraa fira yoo osoo wal baratee ture fira argatee bakkeetti kennanii wanta barbaachisu hin qarqaaran ture. Nama tokko hin beeku Sumayyaa malee jechuudha. Sumayyaa malee nama tokko osoo hin beekin akkamitti mucaan kun deebi'uu danda'a jettanii yaaddan. Akka kiyyatti hin deebi'u Sa'iid immoo maal Sa'iid immoo waan inni barbaade malee nama hin dhaga'u. Hin dhaga'u bakka waan inni fedhe hin godha bakka ani hin beeka waan inni barbaade san hin godha. Ammas Sumayyaan dubbatte baadiyyaa jira waan jetteef kana information argate innillee ka'ee deemuu isaa hin oolu. Osoo hin deemin mucaa kana qaqqaarree akka deebi'u godhuu qabna. Haa deebi'u jedhaa jira. Akka kiyyatti hin deebi'u yoo hin soqaa jedhee deeme achitti eenyummaa isaa gaafatanii maaliif dhufte maal godhaa dhufte eenyu ati hin deebi'u jechuudha. ዝም ብዬ አወራሁ አይደለ ወንድሜ ወይ ታወቃቸው ትንሽ ስሜታዊ ሆኜ ነው እያወራ ያለው ብረድ ለከወረምኛ አችልም አከም ነጉማ ጅርቱ ፈዩማ በልስቲ አከም ነጉማ ጅርቱ ፈዩማ ጅርቱ በላቸው እስቲ እሺ ምንድን ነበር ጅርቱ ያጫሉ ጅርቱ በላቸው ጅርቱ መቃን ኪያ እቺንማ አቃታለሁ እሺ መቃን ኪያ ኢዮብ ጀደም አቺት ዱበዱካ መቃን ኪያ ኢዮብ ጀደም መጋላ ይሰት ዳለተ አኒ አዳማ ደለቲን ይባል አዳማ ኬሳ ዋው በረቴ ኩን ኦሮሚፈ በረቴ ኢዮብ ጀደማ እያወራው የነበረው ነገር ያ ቀደም ሳወራክ የነበረው ነገር ነው ስለ ሰይድ ማለት ነው ስለ ሰይድ ስናገር የነበረው ነገር ማቅበት ሀገር ነው ከዚህ ተነስቶ ሄደው ማለት ነው አያቆም ሀገሩ ከበተምቱ ታፊ ጃለተምቱ ተማም ቲዩብ ሀገ ደንደኡ ሱመየቲ ቢልቢልአቱሬ ቢልቢሌ ኩኖ ጊዜ ባዬ ቢልቢሌ ጀቹዳ ገሩ ቢልቢሊ ሂሲ ሂንደለቡ ሲሚሌ ላላ ቢልቢሊ Sumayyaa hin dalagu irra deddeebi'ee bilbileef garuu bilbilli isii hin dalagu. Silaa osoo dalagee hin kadhadhaa ture bilbilli isii hin dalagu. Kadhadhee yoo dandeette gara biyya isaa haa deebistu. Yoo dandeette gara biyya isaa haa deebistu. Yoo hin dandeenye sagalee kaayaa jedhaa bilbilli isii jechuudha sagalee kaayaa jedhaa jira. Yoo argite neetworkiin yoo dalagee jedhee sagalee kaayeef garuu hin dalagu bilbilli. Sa'iid immoo bilookii na godhe. Sa'iid bira bilbilee garuu kiyya bilookii godhe nama biraatiin illee bilbilli isaa hin dalagu jechuudha.